ibsa ABO tokkoomee fi ABO qaama cimoomsaa irraa kennamee jedha. Qabsoo bara dheeraa roga hundaan ummanni Oromoo taasisaa ture yeroo ammaa firiin isaa mul'achuu jalqabee jira. Qabsaa'onni muratoon dukkana keessa taa'anii ifa argan. Dhaloonni haaromni akka ifa keessa taa'ee mirga isaaf falmatuuf injifannoo nu gonfachiisanii jiran. Aarsaan isaan Oromoof kafalan qabsoo Oromoo gulantaa olaanaatti ol kaasee jira. Qabsoon Oromoo bifa ijaaramee fi hin ijaaramneen geggeeffamaa ture. Gulantaan qabsoon Oromoo ammuma damboobaa dhufeeni bifa ammayyaa'ee fi jaarmaan qabsoo Oromoo hoogganuu gonfate. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti jaarmaayilee siyaasaa qabsoo Oromoo hoogganan keessaa ABO'n isaan gafa geessisee jira. Kun qabsoo jajjabaa ABO'n geggeesseen injifannoo dhaloota haarawaa gonfachiiseedha. Haa ta'u malee akkuma injifannoo roga hundaan gonfanne hanqinnootas qabaachaa turre. Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu qabsoon sirreeffatu. ABO'nis hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin malle keessaa qabsaa'onni bakka garagaraatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira. Kun yeroon sirreeffamuu kan qabu ta'us bubbulee jira. Haa ta'u malee waltajjii amma keessa jirru kun akka itti fufu hin qabne xiinxalluun jaarmanyi keenya caasaa fi hooggana tokko jalatti deebisuun fardii ta'uu isaa hubannee sirreessaa jirra. Haalli amma keessa jirru jaarmaa waliin turree fi maqaa tokko qabnu hafee jaarmaalee Oromoo kamuu wajjiin gara tokkotti deebi'uu qabna jennee amanna. Yeroon yeroo tokkummaati. Gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma. Tokko taanee diina wal oonfachifna. Kun dirqama jaarmaaleen siyaasaa Oromoo hundaati. Mooraa qabsoo Oromoo tasgabbeessuuf tokkoomsuuf jaarroliin Oromoo abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi qeerroon tattaaffii godhan hedduu kan dinqisiifannuudha. Nutis tattaaffii kana faana buunee tarkaanfii seena qabeessa ta'e fudhannee jirra. Jaarmanni keenya lamaan walitti deebi'uun maqaa waloo qabannee haalduree tokko malee jaarmayaa fi caasaa tokko jalatti qabsoo hiree ofiin murteeffannaa uummata Oromoo fiixaan baasuuf itti fufuu murteeffannee jirra. Waadaa haarawaan qabsoo Oromoo galiin ga'uuf qophiidha. Jijjiirama amma yeroo Oromiyaa keessatti dhufe qabsoo hadhooftuun kan gonfanneedha. Jijjiirama qabsoo arganne kana qabsoon eegganna. Bifa kamiinuu dhimmoota jijjiirama biyya keenyaa sharafan hin keessummeessinu. Gaafii Oromoon qabuu fi yeroo tokkotti deebii argachuun yoo hin danda'amnellee kan arganne kunuunfachaa kan hafe ammoo waltajjii keessa jirru keessatti ummata keenyaan waltaanee qabsaa'uun gonfanna. Dhumarratti waamicha jaarmaaleen siyaasaa Oromoo hunduu akka tokko taanee mirga Oromoof qabsoofnu waamicha goona. Garaagarummaa ejjannoo siyaasaa qabnus bifa kamiinuu dhimmoota Oromoo fi mirga saba keenyaa tuqan kamuu waloon irratti qabsaa'uu qabna. Sababa adda addaan jaarmaaleen waamicha Oromoo irraa qoollifatan akka yeroo gabaabaa keessatti qaama tokkummaa kanatti makaman kabajja'aan gaaffan. Jijjiirama qabsoon dhufe tikfachoon murteessaadha. Jijjiiramni kana hundi qabeessa gochuuf hunda dura nageenyi ummata keenyaa fi biyya keenyaa mirkanaa'uu qaba. Kanaaf jecha
rakkoo nageenya Oromiyaa fi biyya keenya irra ga'aa jiru irra aanuuf tokkummaan dhaabbachuu qabna. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo sababa garagaraan qabsoo irraa of qusatan yookaan gareen fi dhuunfaan qabsaa'aa jirtan akka dhaaba keessan kallacha Oromoo ta'e ABO deebitanii qabsoo itti fuftan waamicha isinii goona. Sabaaf sablammoota biyya keenyaa hunda wajjiin yoo waloon dhaabbanne waloon guddachuu dandeenya. Nageenyi biyya keenyaafis wabii taana. Kanaaf jecha hunduu akka walitti bu'iinsa farreen tokkummaa dhalchaa jiran irraa fagaattan waamicha isinii goona. Injifannoon uummata Oromootiif ABO qaama ce'umsaatii fi ABO tokkoome Elba 9/2001 Finfinnee. Miidiyaa keenya irratti biyya teenyatti mana dur seenuu dhiisii maddiin dhaabbanne irratti seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti jiini kun ulfinna addaa qabaa ji'a kana keessatti walitti dhufuu keenyaaf warra halkan deemee kiiloomeetira 500 irraa as dhufee jira. Hundi keessan baga guyyaa akkanaa waliin geenye jechuun barbaada. Gara gaafii itti yoon deebi'ee seenaan kun if duuba deeminee bakka irraa kaane bakka amma jiru gara bor deemu wal biratti yoo kan laalle taate in ulfaata. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaloota isarraa kaasee haga guyyaa irra gayetti jaarmaya tokko ka akeeka qabu ka galii qabu ka biyya qabsaa'uuf uummata qabsaa'uuf qabu wareega heddus ka kafale gootota heddus ka dhabe deeggartoota heddullee ka uumati ta'uun isaa beekamaadha. Sanirra dhaabbannee rakkoon tokko tokko adeemsa qabsoo keessatti dheerina qabsoo keessatti injifannoon akka barbaannetti guyyaa barbaannetti dhabuuf irraa addi bilisummaa Oromoo dhaabni kun tokkomatti amannaa ammas kales akeekni isas dhaabuma tokko jechuu dandeenya. Nu warra waliin jiruu fi warri adhan waliin hin jirrelleen haa ta'u malee bakka bakkatti ciccinnee bahuun keenya eenyullee irraa dhoysaa miti. Adii dukkantiin dhoysine. Gara ammoo gaafii keessanitti yoon deebi'u nu ka ammatti walii galle akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jijjiirama biyya keenya guddina qabsoo keenya guddina uummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnuhu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha. Hiree amma arganne kana jijjiirama amma arganne kana tokkummaa amma qabsoon argame kana addi bilisummaa Oromoo seenaa keessatti kan dagatamne sabboonummaa biyyaa sabboonummaa sabaa kan adda bilisummaa Oromootti ol fide hin jira jennee amanna. Yoo kana jenne if dhaadhessuu miti. Gara waliigaltee keenya irratti hundeen keenya duraanuu tokko bakka bakka jiraatu sanirra walitti deebinee hooggana waloo uummanne xumurri keenya wanni uummata keenyaa deebisuu barbaannu wanni warri as dhufee deebisuu barbaannu warra nu dhaga'uuf deebisuu barbaannu walitti dhufnee hooggana keenya tokkotti deeffannee caasaa keenya tokkotti deeffannee hooggana haaraa humna haaraa adda bilisummaa Oromoo ka jabaa ka humnaa ka tokko ta'e barbaannaa jechuudha. Kanarratti walii galle hundeen keenya guddaan gaafii warri biraa hoo jedhuuf warra biraa nu warra biraa jennee tullaalle addaan baane malee warruma tokko turre kaayoon keenyas tokko akeekni keenyas tokko hedduu yaalii goone hedduu tattaafanne nu qofaa mihi manguddoonni keenya beeytonni keenya har'aa miti isin har'a gartan baatii 4 baatii 5 kana gartan waggaa 20 keenya jidduu keenyatti rakkataa turan keenyee mootinu wal eegurra keenyee ammootinu waan ifii goone jijjiirama ifii barbaadan mataa ifiitiin dura jijjiiramatti amanu matuma kiyyaaf lammii biyya kanaa waan ta'eef jijjiiramatti amanuun qaba tokkummatti amanuun qaba ifii goonee namni biras akka itti dhufu barbaanna jidduu keenya kana keessatti
warra maqaa adda bilisummaa Oromoo himatu waliinuu hariiroo goonee dubbiin iddoo keenya deddeebi'aa jirti. Dhufnaan banaadha. Yoo dhufuu baantellee warrattu jira manguddoonni kanarratti yaalii godhaa jiran isaan gara isaanii jirti. Nu gara keenyaan banaa goonee warra adda bilisummaa Oromoo eegaa jirra. Inni dhufan jennee abdii qabna. Warra adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Jaarmonni Oromoo ka tokko ta'uu marji ta'uu danda'u akka walitti marji ta'uu barbaadu. Yoo san kan ta'uu hin dandeenye kaayoo isaa qabatee waan irratti walii galu tokko qabaachuun Oromoofis qabsoo amma itti jirruufis guddinaa fi jijjiirama biyya keenya keessatti dhufellee murteessa jenneetti amannaa. Jaarmonni Oromootiif kana yaadna. San qofaa miti nuti biyya kana keessatti biyya amma keessa jiru kana keessatti kalee akkatti ilaallutu jira. Kalee akkatti qabsoo goonetu jira. Addi bilisummaa Oromoo yeroo qawwee kaasutti karaan nagayaa waan dhabame qawwee kaase malee qawwee filatee miti. Qawwee jaalatee miti. Amma immoo karaan nagayaa haga amma nu garrutti banamee waan jiruuf karaa nagayaa kana keessatti qabsoofna kan jennu qabna. Warra kana keessatti qabsaa'uu barbaadan hunda isaa waliin qabsaa'uu barbaadan. Uummanni Oromootii fi qabsaa'onni Oromoonni beekuu qaban hulaa lamatu jira. Takka ifa qabdi takka dukkana jechuudha. Yoo tokkummaa qabaanne hulaa ifaa seenna. Yoo tokkummaa dhabne immoo dukkana kaletti deebina. Kana beeknee amannee kanaaf fuula duratti tarkaanfataa jirra jechuudha. Kan uummata keenyaa hoo itti deemna sadarkaa sadarkaan. Wal diiguun irraa gadi fiiguudha. Wal ijaaruun ammoo tokkummaan gaaratti ol deemudha. Suuta ta'uu dandeessi. Akka namni eegurraa suuta deemuu dandeenya. Kanaaf nuti ijjannoon akka dhaabatti qabnu Oromoon duris tokko ammas tokko rakkoo siyaasaan ilmaan Oromoo jidduutti dhalatti balleessuu ijjannoon keenya. Jijjiirama amma argame kana akka inni if duuban deebine godhuudha. Biyya nagaa biyya dimokiraasii keessa jiraatudha. Akeekni keenya kana waan irraa hafe jaalgalaasan itti dabala. Asitti argamuu keessanii hundi keessanuu galatoomaan jedha. Gaaffilee dhiyaatanii fi abbaan nagaa deebiseera. Waan baay'ee keessa deemee dubbadhullee hin qabu. Haa ta'u dabaluudhumaa fi tokko gaaffiin jiru yeroo dheeraadhaaf akkas jechaa turtanii amma haaraa maaltu argamee kan jedhu tokko akkasuma na fakkaata waan cuunfee ilaalu maaltu haaraan argameetu walitti dhufne jettu. Lammaffaa immoo kan natti fakkaatu maali assuransiin keenya kanaan duras walitti dhuftanii wal taatu achi immoo adda deemtu na maali wanti amma asirratti dhuftanii adda godhuu jechuun tokko ni jiran fakkaata. Birraadhuma isa darbeeti. Dursee kanarratti waan hin jedhuu fedhu piroosesiin kamuu diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufaa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan hoo'u namaan jedhan miti. Tokkoomuuf qabsoofna. Tokkummaas argachuuf qabsichatti fufna qabsoon. Tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaluudha jechaadha. Kanaafuu mirkanii kana ragaa kan nuu kennaa yoo jettan isin fuulduratti baanee dhaabonni lamaan walitti dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa addi bilisummaa Oromoo maatii isaa irraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee Giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufiti qabsoo seenneemu. Qabsoo biraa dhabamee fi maaliif barbaachise kun jedhama. Tokko dhiibbaa uummanni keenya gaaffii uummanni keenya amma godhaa jiru qabsoo karaa kaanirraa tokko nuu ta'aa jechaa jira jechaadha. Uummata Oromoof hanga qabsoofnetti gaaffiin uummata keenya kamiyyuu fudhatamee waan dandeettiin jiru hundi irratti godhamuu qaba. Tokko kanadha jecha. Lammaffaa gaaffii uummata keenya waliigalaa itoo hin ta'in jaarsoliin keenya maanguddoonni keenya yeroo adda addaatti dhiibbaa adda addaa godhaas jiru kun hin jira. Sadaffaa bakka dheeraa karaa dheeraa deemnee dhufneerraa
wareegama ulfaataa kafalaa dhufnerraa bakka amma geenye kanaan naannoo keenya haa ta'u as bakka jirru keessatti haa ta'u balaalee gamaa gamasiin haguuggii garaa garaatiin ummata Oromoo irratti deemaa jiru dhaabonni Oromoo akka itti ilaalan, dhaabonni Oromoo akka itti hubatanii fi dhaabonni Oromoo akkaataa isaan yeroo murteessaa kana keessatti walii wajjin hojjetan tokko ta'anii irree isaanii cimsanii waan itti adeemu gaarii waliinuu gammachuun simatan balaas immoo akkuma kaleessa dirree qabsoo keessatti godhametti waliin faccisan tokko barbaachisaa ta'uu argamuudhaan isa darbe isa keessa dabarre xiinxallee haala har'a jirus waliin hubanne akkuma sila jedhametti faca'insi qoqqoodaminsi hubamanni nurraan ga'e tarii mataatti qaamaan hubaman nurraan hin geenye ta'a. Hubaminsi inni qorqalbii ummata keenyaa irratti qorqalbii mataa keenyaa irratti uume nutti dhaga'amuudhaan tarkaanfii kana fudhannee jechaadha. Tarkaanfii kana fudhachuufis wanneen asii ol amma isinii ibse sababaa ta'aniiru. Duuba isin amma yeroo akkasitti wal taane jettan maal gochuu deeftan caarsaan keessan maqaan keessan adda bilisummaa Oromootiin kaleessa adda bilisummaa Oromooti yeroo jennu maqaa sanatti jazzabnee miti. Maqaa sana keessa seenaatu jira. Maqaa sana keessa wareegamatu jira. Wareegama ganda tokkoo kan hin ta'in wareegama ilmaan Oromoo hunda keessa jira jechaadha. Kun jiraachuu qaba. Kun galmee keenyadha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromooti yeroo jennu akeekanni qabatee ka'ee qabsoo godheef har'a gulantaa tokkorra ga'eera. Gulantaa tokkorraa ga'u malee qabsoon dhumate jechuuf miti. Gaaffiin ummata keenya ammallee bakkayyuu jira. Sadarkaa tokkotti garuu ceheera. Oromoon waan argate kana kunuunfatee gara fuulduraatti isa caaluuf qabsaa'uu qabaa jennee amanna. Kana keessatti tokkummaan dhaabota Oromoo murteessaadha jennee waan amanneefiti tarkaanfii kana fudhannee jechaadha. Meeshaan nu jalaa dhokatee waggaa meeqa ture? Maal jedha faranji? Illuud nu godhee yeroo baay'eedhaaf nu rakkisee ture. Tokkummaadha. Meeshaa guddaan meeshaa birriin hin binne. Dhiigi gootota keenya, dhiigi ummata keenya caphiinsi lafee qofa kan argamsiisuu danda'u. Isa immoo hojiidhaan bahaa dhiyaatti, kaabaa kibbatti walii wajjin ka'ee qeerroon keenya wareega godheen arginee jirra jechaadha. Kun injifannoo guddaadha. Kanaafuu isa kana kunuunsuu barbaanna. Isa kana jabeessuu barbaanna. Aadaa rakkinni yeroo dhalatu wal gaafata ituu wal caccabsuutti nu taaliin dura walii wajjin taa'anii dubbatanii wal fixachiisanii tokkummaan fuuldura deemuuttiti shaakallaa isa sana gadhaabna jenneetu goone. Kanaaf caasaan keenyas hogganoota dhaabota lamaan irraa kan bahe dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoggana tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti deemne. Waa'ee caasaa, waa'ee tokkummaas, waa'ee caasaas, waa'ee tokkummaas kana keessa kaasina fakka. Kan biraa guddaan afaanii baaftanii jechuu dhabdanillee wanti sun quuqu akka jiru ni beekna. Eessa jiru warri kaan kan jedhudha. Jiru isaaniin alattiti kophaa keenya waa marihannee waa dhokfannee isin ittiin dhiyaanne miti. Adeemsi tokkummaa kuni hunda haammata. Obboleeyyan keenya nuun alatti hafan yoo jiraatan tattaaffii waliin jalqabni sanatti shaffisaa yaadanii dhugaa amma jiru hubatanii
yaalii keenyas dhugaan fudhatanii nu dhaqqabuu qabu jenna. Nu wajjin tokko ta'uu qabu jenna. Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sana tokko ta'uun isaa caalaattuu mirkanaa gochuus dandeenya. Kottaa jooyin nu godhaa. Gartuun kun lamaan iyya ummata keenyaa, fedha ummata keenyaa, haala amma jiruunii fi balaa Adda Bilisummaa Oromoo moggeessuuf as nutti deemaa jiru kana hambifne Adda Bilisummaa Oromoo politikaa biyya kana keessatti haa ta'u waltajjii giddu galeessa qabaatee akka jiraatu gochuudhaaf murteeffanneeti nutti makamaa jenna. Egaa gama kiyyaan hin beeku deebii gaafatame kennee tolcheewwan kennee ta'ee haa ta'uti akeekichi warra nama dhiisuun qabu. Tokkummaa kana immoo akka hubattan kan aammadhu maali? Tokkummaa itti dheengaddas har'as tokkummaa jettu keessan kun akkam televezyiiniitti baatanii erga jettanii booda immoo facaaftu jettan. Tokkummaan qabsoodha. Waan akkasumatti lafaa fuune goonee ilaaluu haa dhabnu. Jalqabneera karaasa. Jalqabuu dhiisanii tataa'uurra adda caccabneedhanii imimmaan coccobsaa ooluurra itti seenanii lollituutti ittiin seenini garanni itti ba'uun beekan. Ergatti seenee booddee waan qunname achi keessattiti akkaataas keessaa ba'an godhu akkasittis milkaa'u jechaadha. Nuti jalqabneerra dhugumaan jalqabne jennee amannaa jechaadha. Egaa kanaaf karaan kun wayitti nun baasuuf ittiin seennu wayitti baasuu qabas gaaffii ummataa kan yerootii jechaadha. Kanaaf namni ummata keenyas haa ta'u qabsaa'ota keenya bakka adda addaa jiranis ka gaafannu kanarratti nu dirmadha, nu jabaadha, nu riggeraa, nu tumsaa. Obboleeyyan keenya nuun ala hafanis dhiibbaa irratti godhaa. Yoo wanti addaa kan argite asirraa barbaadanoo jiraate public forumittuu ta'u baanee mormuuf tokkummaa kana dhaadheessuudhaaf qophiidha nuyi gama keenyaan. Kanaafuu haa tokkoomnu jajjabalatooma. Biyya kana keessatti siyaasaan geggeeffamu waan geggeeffanuuf adeemsa qaba. Adeemsi sun keessatti filmaata fuula duraa fa'aaf qopheessuudha. Warri gariin ammoo galmaa'ee jira. Warri hin galmaa'ufne jedhanis jira. Isin san keessaa kamii ka jedhu na fakkaata. Nuti filmaata caalaa tokkummaa ummata keenyaa, tokkummaa qabsaa'otaa, tokkummaa Adda Bilisummaa Oromootiif yaaddoo guddaa keessa turre jechuudha. Ummata tokkummaa isaa mirkaneesse. Jaarmaya humna godhate. Jaarmaya hojjete. Jaarmaya mootinu adeemsa isaa fuula duraaf kalee yeroo lolamaa turame waggaa 50 dabran kana keessatti diina biyyarraa kaafnaa diina biyya keenya qabate jedhanii qabsaawamaa ture. Hundi keessan ni yaadattan. Sanirratti namni dammaqfamaa ture. Sabboonummaa irratti namni kakaafamaa ture. Oromoon amma sabboonummaan isaa sadarkaa guddaarra ga'ee jira. Warri kalee itti qabsaawan sun ammaa dhokatee jira. Biyya kana keessatti qabsoo Oromootii fi galanni ka Rabbiiti. Olaantummaan ka ilmaan Oromoo ni mul'ata. Ni mul'ata jechuudha. Har'a hoo akkamitti biyya ijaaran, akkamitti biyya kana bulchina, akkamitti dimokiraasii babal'ifna. Ka jedhu irratti hojii keenya hedduu fuulleffatu barbaanna. Maaliif biyya namni wal ajjeesu, biyyi karaa namni walitti cufu, dimokiraasiin bakka barbaadameef gahe jechuun rakkisaadha. Namni ilaalcha tokkoon, yaada tokkoon, ummata isatti gabbahee hin dubbanne. Har'a mootummaa jira biyya kana keessa. Mee naannoo keenya haa fudhannu mootummaa Oromootu jira. Paartii siyaasaa hedduutu jira ka Oromoo keessaa bahan. Haga namni kun walii galee tokko tahee afaan tokkoon biyya isaatiif, ummata isaatiif sanirra tarkaanfatee biyya Itoophiyaa jedhamtu kana hin falminetti filmaanni dhugaa, filmaanni dimokiraasii hin taa'anii yaaduun nama yaachisa.
haa ta'u immoo nus ka barbaannu kana keessa dabarree rakkinna keessa keenyaa rakkinna naannoo keenyaa kaga amma ilmaan Oromoo wal ajjeesan kaga amma ammoo tunumaan barumsaa cufamu kana keessa dabarree yoo sadarkaa filmaataa saniin dhufne guyyaa san ni dorgomna moo hin dorgomnu ka jennu murteeffannaa jechuudha. haa ta'u immoo namni tokko biyyatti eega ka deebi'u ta'e biyya kanatti keessatti eega ka deebi'u taate garri inni deemu garri inni dhufuu qabu biyya kanaaf waa godhuudhaafi amma gaaratti deebinee gaara keessaa waan goonu qabsoo karaa nagayaatti ka godhuu barbaannu kan ifa ta'uu qabu qabsoon nu goonu kana booda qabsoo surrii qabsoo yaadaan wal moohuuti ka barbaannu itti qophoofnee yoo sadarkaa sanirra dhufna ka jennu taate yaanni amma kaafnu yoo ka ta'u taate filmaata itti fufna filmaanni ammoo waan yeroo dheeraa namarraa fixuumi beeka waan sagantaa siyaasaa itti baasanii miti yoo qophoofte yeroo sanitti baatii 2-3 keessatti ol kaatee waa godhuu dandeessa yoo akeekni kee yaanni kee ummata keetii fi biratti ka fudhatamu taate ka karaa sanii suni gaafa achi ga'e yoo jiraanne waliin irratti dubbatuu dandeenya. Kan mootummaa galmaa'u akka dhufneen mircaa boorditti iyyannoo keenya galfan waan nuun guuttadhaa jedhanii qaban isaan waan nuun guuttadhaa jedhanii qaban. San guuttatuuf irratti dalagaa jirra. Gaaddisa immoo sanii walitti dhufu marii keessa jirra. Gaafa xumuranne immoo sanillee waliif ibsuu dandeenya. Ka filmaataatiif ammoo waan amma jenne kana dursuu barbaanna nuti. Tokkummaa adda bilisummaa Oromoo dursuu barbaanna. Kora godhatuu barbaanna. Gaafa san godhanne hooggana haara filatuu barbaanna. Dirqama keenya koraan gahatuu barbaanna. Achiin boodatti gaa hooggana itti dhufutu itti fufa. Ammaaf ammoo qophiin keenya tokkummaa irratti ka fuulleffatee fi biyya teenya kana keessatti jaallummaan jaalalti kabajaan ta afaanii osoo hin taane ta siyaasaa osoo hin taane ta dhugaa ta kalee qabaachaa tursan akka deebinu barbaanna tarkaanfii duraa fudhanne jennee amanna gara hinaan kanuma jechuu barbaada fayyaa ta'a. Gaaffilee jiranii deebisuuf yaaleera. Filmaanni biyya kana keessatti ajandaa guddaa akka ta'e beekamaadha yeroo ammaa. Paartoleen hedduun galmaanii sinoo maalitti jirtu kan jedhamee fi isaa gama keenyaan hundi keenya yoo akkuma sila ibsametti tokko dhaabni kamuu ajandaa wal duraa duuba raawwachiifachuu qabu qaba. Filmaatatti kan dhaqamuu fi mohanii aangoo politikaa qabachuudha. Aangoo politikaa qabachuu jechuun immoo politikaa qofaa miti. Biyya ijaaruu gaafata, dinagdee gaafata, warra dorgomanii wajjinis dorgomuudhaaf yaada poolisii filmaataa ta'u dhiyeessuu gaafata jechaadha. Gama keessaniin kana ilaalchisee maalitti jirtuu kan jedhu. Tokko ilaalcha keenya keessaa yookaan immoo wanneen hojjetamuu qaban jedhu keessaa inni hin jiru jechuu miti hin jiru. Garuu akka itti deemnu akkuma sii tuqamedha jecha. Priority qabnaa ka duraa tokkummaa dhaaba kanaa deebisuu kan jedhu. Tokkummaa dhaaba kanaa deebisuu yeroo jennee jennutti wanneen kakaasnu kana hundaaf iyyuu qorichummaa qaba isatu. Injifannee warra biyya bulchu ta'uufis. Akeeka politikaa yookaan poolisiilee ummata keenya biratti simataman darbees immoo dhaabicha aangoo politikaatiin gahuu danda'an jedhan burqisiisuu qabatanii waltajjii akkasiitti bahuu barbaachisa. Kanaaf kana hunda irratti nuti gara keenyaan qophiitti jirra. Garuu akkuma inni sila jaalli ibsetti priyaaritiin keenya guddaan tokkummaa dhaaba kanaa mirkaneessuu jechuun miseensota isaa gubbaa hanga gadiitti walitti hidhatuu qaban walitti sassaabuu kanneen faca'insa jechuun maal jechuudha. Haalli qoodamiinsaa, haalli adda baba'iinsaa, hamilee isaanii tuqee ituu qabsoof hamilee qabanii ituu qabsaa'uu barbaadanii mana isaaniitti galan hunda isaaniiyyuu qalbii sana fayyisuuf hojjechuu tokkummaa dhaabichaa immoo akkuma sila jedhame tartiiba lafa kaayyanneen kora sabaa irratti mirkaneessuun fuuldura
waan irraa eegamu hunda hojjechuu kan jedhu. Kanaaf filmaanni quba qabna. Hordofaas jirra. Egaa inni dhaqanii galmaa'uu qofaa miti hojiilee guddoo gaafataa, dorgommiitti seenuu gaafataa, dorgommiitti seenuudhaaf immoo qophii poolisii barbaachisaa, qophiilee hedduu barbaachisaa. Isa sanarratti qophoofnee gaafa ga'ee bakki kun jennutti egaa kan itti deemnu ta'a. Guddaan garuu tokkummaa dhaabichaa irratti uummata keenyas kakaasne, ofii keenya qofaa miti kakaafnee akka dhugoomu gochuudha. Isa darbee of duuba dhiisu egaa kanuman jedhanis kana kan jennuuf deddeebi'ee kan hin jedhuuf maali kennaa nuti jaallan keenya kaleessa guyyaa wareegama isaanii kabajneetu kanadha jechuu amma. Marsaa kana kennaan nuti jaallan keenya nu biraa hafan mana hidhaatti dararaman jireenya isaaniirraa buqqaan qotee bultoota mancaafaman maatiin isaanii diigameef kennaan nuti kennina jennuu fi yaallu hawwinu irratti hojjennu tokkummaa waan ta'eefiti filmaata kan jedhu situu hin dagatin tokkummicha irratti deebisee insistu gochuu barbaade fayyaa ta'a. Tole isa kaan waan silaa waliin jennu waan nu gaafattanii fi yaalle deebisuu guutuu baan. Amma immoo dhaamsa uummata keenyaaf, qabsaa'ota keenyaaf, jaarmoota siyaasaa Oromootiif jecha gabaabaa jechuun barbaada. Qabsoon goonuu qabsoo sabaati, qabsoo biyyaati, qabsoo ummataati. Mee qabsaa'otarraa haa kaanu wareega hedduu qabsoo kanatti baasaa warri lubbuun jirus warri lubbuu isaanii dabarsee kennes amaana nu biratti dhiisanii warri har'a lubbuun jirtan Oromiyaa guutuu keessa ka jirtan dhiibbantanii biyya kanarraa baatanii biyya ambaa keessa ka jirtan yeroon amma jiru yeroo qabsaa'onni keenya walitti deebi'ee waan danda'uun waan beekuun akkuma kaleessatti jaallummaa kaleessaatiin qabsoo kana fuula duratti afaan tokko taanee humna tokko taanee dhiibnu waan ta'eef nu walitti deebi'uun nu namni lama yookaan namni as jirru walitti deebi'ee jechuun dandeenyu hundi keenya bakka takkatti deebinee akka warraa akka dambooba keenya kaleetti deebinuun yaamsa gochuu barbaanna. Inni biraa uummanni keenya abbaa qabsoo ka ta'e uummanni Oromoo bakka addi bilisummaa Oromoo jiruu fi bakka inni hin jirrelletti qabsaawaa ka ture dhaabuma kanaa jiraachisee ka asiin ga'e uummanni bal'aan kabajaa guddaa ulfinna guddaa ka biyya isarratti godhaa ture ammas godhaa jiru warri adda bilisummaa Oromoo deeggartan warri akalee adda bilisummaa Oromootiif rakkataa mana hidhatti dirree qabsootti maatii keessanitti dhabdan adda bilisummaa Oromoo walitti deeffattanii isaa kaleessaa godhuun barbaachisaa waan ta'eef uummanni keenya akka nu cinaa dhaabbatu yaamisa godhuun barbaanna. Kana mootinuu isin warri qabsaa'onni asitti dhuftan hundi keessan warra dirree qabsootti waliin rakkataa turree fi warra mana hidhatti rakkataa turtan waan taatanii fi dhaamsa keenya warra miidiyaan arganne illee akka nu geessan amaanaa jechuun barbaada. Inni kun jaarmeenyi siyaasaa takalee kaleessa ta'arraa ar namni waan kalee qofa haasa'uun bakka tokko illee ga'uu hin dandeenye. Arra ammoo bakki irra jirru tokko yeroo nuu fixxe wanni kalee godhaa turree fi wanni amma godhaa jiru gargar waan ta'eef qabsaa'onni keenya bakka jiru humaa manguddummaa miti. Kaayoo irratti jaallummaa kalee irratti garanatti akka dhuftan walitti dhufnee nutti dhufaa ja'an jiru walitti akka dhufnu amaanaa isiniin jechuu barbaada. Warri miidiyaas galatooma ulfaadhaa kanuman jechuu barbaade fayyaa ta'a. Baay'ee dheeraa baabui walitti bu'iinsa hammeenya rafee ka'ee namuu kaan isa kaan akkatti cabsu yaadu tokko daakkarree keessa gangalataa turre sammuudhaan miidhamnee yaadaanis rakkanne amma karaa haaraa jalqabne jennee murteeffanneetu sin dura argamne. Karaan haaraa kun karaa maree, karaa nagaa, karaa saba Oromoo giddu galeessa taasifatanii isaaf nagaa isaatiif misooma isaatiif mirgi isaa guututti kabajamuudhaaf
yaaduu, mari'atuu, dubbachuu karaa sana jalqabne. Kanaaf karaa kana dhugoomsuudhaaf gaaffii namni qabu baay'eedha. Kun maaliif waan kaleessa barannetu nu keessaan dhumu dafee isa kanatti qabsaa'uu qabna. Aadaan waan bade qofa dhaadheessuu, aadaan waan gaarii xiqqoo tolfamte tokko gadi xiqqeessuu nu wajjin akka inni turu beekamaadha. Isa kana garuu nutu qabsoodhaan irraan akkamitti abadan akka alagaan nu hawwu Oromoon hin caccabu, caccabnees hin bannu. Kaleessa bakka irraa kaanee as geenya beekna. Bor immoo isa kana akka seenaatti ilaallee waltajjii biraa irratti wal arguuf nuti sanaaf ni hojjenna. Isinis nu wajjin dhaabbadhaa. Ololaa asii jara kanatti akkas godhee kana jedhu kan forget it. Irraanfadhaa. Garuu fuuldura imaammata jiru ilaaluudha. Oromoon tokko bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti tokkodha. Fuulduras tokkuma ta'ee jiraata. Ijoollee isaatu dhiigaan tokkummaa isaa kana ijaare. Nutis immoo kana keessatti gahee nuu kenne gumaachuudhaaf as dhaabbanne dhaamsa keenya kana ilaala. Kanaafuu fudhadhaati dhaamsa kana hojiitti hiikuudhaaf hundi keessanuu mataatti gaafatama qabdu. Jarata akkasiin goone jarata akkasiin gooneen gahuu qaba, dhaabbachuu qaba. Abbaan Oromoo hunda malee gartuu anaaf isa yookaan jaarmaa keenya qofaa miti jechaadha. Blame game dhaabbachuu qaba. Nuti waan dandeettii keenya tokkummaadhaaf hojjechuuf deemna. Tokkummaaf yeroo hojjennu immoo kaayyaa uummata keenya qabsoo uummanni keenyatti wareegamee fi hawwii inni fuulduraa qabus irraanfannee miti. Dhaabota Oromoo hundaafis ilaalcha gaarii qabna. Isaaniif dhiifnaan alagaa ollaas ta'e fagoo jiruufis ilaalcha gaariidha kan qabnu jechaadha. Kanaafuu isa kana nuu fudhaa nuti gidduutti argamuu keessan irra deebi'ee akka abbaan nagaa jedhanitti galatooma fayyaa ta'an jedha jechuudha.